qulqulluun Efreem kana barreesse guyyaa sanbata duraa kan kadhatamu galata deessuu Waaqaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam. Yaa Maariyaam ati qulqulleettiidha eebbifamtuudhas gooftaa harka kee gidduutti kan hammattee yaa dubaroo ati hundumaan kan eebbifamtedha uumamtoonni hundumtuu yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu jedhanii sagalee guddaadhaan si wajjin gammadu. Kennaan kan gootamte gammadi surraa Waaqayyo waan argatteef gammadi Waaqayyo si wajjin waan jiruuf gammadi simboo kan qabdu yaa dubaroo ulfina kee ni galateeffannaa fayyinni keenya firii garaa yookiin gadameessa keetiin waan argameef yaa Maariyaam nuti akkuma ergamaa Gabreelii galata siif dhiyeessina gara abbaasaa gara Waaqayyootti nu dhiyeesse yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Afuurri qulqulluu waan sirra buleef humni Waaqayyoos waan si golgeef ati akkuma mana cidhaa qulqulluudha yaa Maariyaam jecha abbaa bara baraaf jiraatu dhufee cubburraa kan nu fayyise dhugumatti nuuf deesse yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Sanyii Daawit keessaa kan argamtedha. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fooniin waan nuuf deesseef ati addunyaa kana dursee kan ture abbaa irraa kan dhalate jechi foon namaa uffate waaqummaa isaa dhoksee yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Yaa Maariyaam mudaa otoo hin qabaatiin gooftaa kan deesse aduun dhugaas si keessaa waan ba'eef ati lafa lammaffaa samii taate akkuma raajonni raajii dubbatanitti sanyii dhiiraa malee otoo hin jijjiiramiin gooftaa deesse yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Kan filataman keessaa filatamtuu kan jedhamte Tsillaatiin kakuu kan si keessa jiru leemmatni warqee fi nyaata dhokate kan baatte kan si keessa jiru dunkaanni dabtaraasidha. Nyaata kan jedhame kunis garaa dubroo Maariyaam keessa kan bule ilma Waaqayyoodha. Jecha abbaa ishee irraa dhalatee nama ta'e dhufee kan nu fayyise mootii samii fi lafaa addunyaa keessatti deesse. Ati Kiristoos hoolaa dubbattuu gannataa kan taate ni gammadde bara baraaf kan jiraatu ilmee abbaa dhufee nu fayyise yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Haadha mooticha Kiristoos jedhamte erga sadeesseen boodas dubrummaadhaan jiraatte icciitii dinqii ta'een gooftaa deesse. Kanaafuu jijjiirama malee si eegee yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Riqaan Waaqayyoo irra taa'ee Yaaqoob argisidha. Karuma hundumaan qoratamtee bira kan hin ga'amne garaa yookiin gadameessa kee isa qulqulluutti baattee ta'oo nu fayyisuuf jedhee sirraa nama kan ta'e gooftaa keenya Yesuus biraatti araarsituu nuuf taate yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Galma eebbifamtuu fi qulqulluu kan taate yaa Maariyaam kunoo gooftaa baay'ina dhiifama isaatiin addunyaa kan uume hundumaa fayyisuuf sirraa dhalate. Inni arjaa nama kan jaallatu waan ta'eef haa galateeffannuun yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Cubbuu tokko malee dubroo kan taate kennaan kan gootamte giiftii keenya gammadi. Ati ulfina addunyaa hundumaa fi xoofoo qulqullooftuudha yaa Maariyaam ati ibsaa hin dhaamne mana qulqullummaa hin diigamnedha. Hirkoon qulqullootaa uleen amantaa hin jijjiiramnesidha. Cubbuu keenya akka nu dhiisuuf ilma kee arjaa fi fayyisaa ta'e nuuf kadhadhu yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.